Deebi'een jira. Amma immoo waa'ee dhukkubbii gurraa gabaabseen kaasa. Sababni isaas dhukkubbiin gurraa yeroo hedduu nu mudata waan ta'eef. Dhukkubbiin gurraa nama umurii hundaa mudachuu kan danda'u haa ta'u malee yeroo hedduu ijoollee birattidha kan inni baay'inaan mul'atu. Ijoolleedha yeroo hedduu kan sababa dhukkubbii gurraa gara mana yaalaa dhaqu. Dhukkubbii gurraa qabaachuun infekshinii gurraa qabaachuu waliin tokko miti. Dhukkubbii gurraa qabna jechuun infekshinii gurraa qabna jechuu wajjin tokko miti jechuudha. Yeroo hedduu wanti dhukkubbii gurraa fidu infekshinii gurraa haa ta'u malee infekshinii gurraan ala wantoota hedduu dhukkubbii gurraa nutti fiduu danda'a. Osoo infekshinii jiraatiin wantoonni hedduun gurra keenyatti akka dhukkubbii nutti dhaga'amu taasisuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hedduu wanti dhukkubbii gurraa fidu infekshinii gurraa wajjin wal qabata. Kanaaf egaa dhukkubbii gurraa qabaachuun infekshinii gurraa wajjin wal qixa miti jechuudha. Garaagarummaa qaba. Dhukkubbiin gurraa mallattoodha. Mallattoo kana immoo wantoota hedduuf fiduu danda'a. Infekshinii gurraa dabalatee. Dhukkubbiin gurra keenya keessatti nutti dhaga'amu akkaataa ka'umsa isaatiin bakka lamatti qoodama. Kan jalqabaa rakkoo gurra waliin wal qabatudha. Rakkoo gurrarraa dhufedha. Inni kun primary ear pain which comes from our ear. Kun gurra wajjin wal qabata. Lammaffaan immoo rakkoo qaama keenyaa naannoo gurraa argaman sababa kanneen kan ka'e dhukkubbii qaama keenya naannoo gurraa jiran kan ka'e dhufee gurra keenyatti dhaga'amuu danda'a. Secondary ear pain happens as a site of referred pain. Bakka biraa dhukkubbiin jira garuu kan nutti dhaga'amaa jiru gurra jechuudha. Inni kun secondary ear pain jedhama. Mee primary ear pain kanneen fidan dhukkubbii gurraa sababa gurra keenya wajjin wal qabatan kanneen fidan haa ilaallu. Isaan keessaa kan jalqabaa dhiibbaa qilleensa ol ka'aa tasa gurraa mudatuun kan dhufu. Inni kun baaroo tiraamaa jedhama. Kanneen qilleensa keessa balali'an pileeniidhaan jechuudha. Akkasumas yeroo konkolaataadhaan deemnu foddaa konkolaataa balnee pireejeriin guddaan gurra keenya yoo seene inni kun dhukkubbii gurraatti fiduu danda'a. This is caused by extreme pressure changes. Garbiraan cufachuu Eustachian tube. Eustachian tube jechuun kan gurra keenya laagaa keenya yookaan qoonqoo keenya wajjin wal qabsiisutu sarara jira yookaan ujummoo jira. Isheen kun yoo cufatte dhukkubbiin gurra keenyatti dhaga'ama. Inni garbiraan cufachuu keessa gurraa sababa guurii furdaa fi baay'een dhufudha. Gurri keenya keessaa yoo guurii baay'ee qabaatee furdatee gurra keenya cufee jiraate nu dhukkubachuudha gurra keenya. Garbiraan immoo infekshinii keessa ta'ee ala gurraa qabaachuu otitis media, otitis externa, allergii gogaa gurraa, infekshinii fangasiidhaan dhufu gurra keessa infekshinii yoo jiraate dhukkubbiin nutti dhaga'ama. Inni kun primary ear pain jedhama. Inni secondary ear pain jedhamu immoo infekshinii toonsilii fi saayinasii qabaachuu. Yoo toonsilii fi saayinasii fa'aa qabaanne dhukkubbiin dhufee gurra keenyatti dhaga'amuu danda'a. Kana malees dhukkubbii ilkaanii. Dhukkubbiin ilkaanii ilkaan naannoo sanatti dhaga'amuun dabalata gurra gama sana jiru irratti illee namatti dhaga'ama. Kana malees rakkoo buusaa mangaagaa yookaan temporomandibular joint problems dhibee singiggoo garaacha keenya keessa waan nyaanne ol deebi'ee gaafa nu gubaa dhufu dhufee illee gurratti nu argamuu danda'a jechuudha. Inni kun dhibee gurraa osoo hin ta'in dhibee qaama keenya naannoo gurratti dhiyaatan irraa kan dhufudha jechuudha. Gara furmaataatti yoo dhufne furmaanni kanaa egaa wanta kana fide adda baasanii furuudha. Yoo guurii gurra keenya keessa baay'ate ta'e isa kana mana yaalaa dhaqanii miccisiisuudha. Yoo immoo infekshinii gurraa ta'e yaalamuudha qoricha fudhachuudhaani. Garbiraan fooxaa bishaaniin xiqqoo ho'een jiisnee gurra sana irratti kaa'uudha. Fooxaa bishaaniin ho'e naannoo gurra sanaa yoo itti qabne dhukkubbiin nuuf hir'ata. Inni garbiraan gurra sanaa yeroo rafnu boraatee yookaan tiraasii irratti gad qabnee rafuu akkasumas immoo dawaa dhukkubbii isaan tokko tokko fudhachuudha. Haa ta'u malee yaalli dhukkubbii gurraa wanta kana fide adda baasanii sirreessuu barbaada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.